Qondaalaan waraanaa guddichi Israa'el ajjeefame. Waraana Israa'el kutaa waraanaa 401 birgeedii uffata waraanaa sibiilaa uffatuun kan hoogganu Opereeshinii Milkaam garee namaas taasiseen galaafatamuun isaa dhagahamee jira. Koloneel Ehsaan nama sadarkaa waraanaa Israa'el keessaa bakka guddaa qabu yoo ta'u, waahillan waraanaa isaa hedduu waliin ajjeefamuun waraanni Israa'el mirkaneessee jira. Koloneelli waraanaa Israa'el umuriin isaa ganna 41 qaqqabee jiru. Isaan Daaksaan kan mordofuun qondaalaa waraanaa sadarkaa gulantaan isaa olaanaatiin koonyaa Gazaa keessatti ajjeefame ta'uun galmaa'uu isaatiin Israa'eloonni gadda isaanii ibsachaa jiru. Pireezidaantiin Israa'el Isaac Herzog ajjeefamuu koloneelaa waraanaa kanaan gadda isaaniitti dhaga'ame kan ibsatan yoo ta'u, Koloneel Ehsaan Daaksaan gootadha jechuun faarsanii jiru. Wareegamuun Koloneel Ehsaan Israa'eliif lammiilee Israa'eliif miidhaa guddaadha jechuun gadda isaaniitti dhaga'ame ibsatanii jiru. Koloneelli bara jireenya isaa lubbuu qulqullootaa duguuguuf qe'ee lammiilee barbadeessuu irratti fixate. Xumura irrattis qe'ee sana keessatti galaafatamuun isaa seenaa addaatee jira. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana haa ta'u. Xalayaa hoogganaa namaas duraanii Yahyaa Sinwaar osoo hin wareegamiin dura turtii torbanootaa dura michuu qabsoo isaanii ganaa hidhattoota Huutii Yaman Abdul Malik Badruddiniif barreessanii turan. Kaaraatti irra deebiin miidiyaalee garaagaraan qoodamaa jira. Yahyaa Sinwaar yeroo sanaam qabxiilee ijoo inni michuu isaa Abdul Malik Badruddiniif barreesses dhaamsa guddaa ta'ee jira. Xalayaa hoogganaa namaas duraanii Yahyaa Sinwaar irraa koodee qabsoo isaanii hoogganaa Ansaarullah al-Huutii Yaman Abdul Malik Badruddiniif barreeffame kan gara namoota hedduu raasaa jiru kanaam qabannee jirra. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin. Yooyyaa Shamaar Kafuuniim kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawwaa golee addunyaa kan giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessiniin toora kanaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawwaa onkololeessaa 21 2024 kan saatii kanaa waliin turtii gaarii. Qondaalaan waraanaa guddichi Israa'el ajjeefamuun beekame. Waraana Israa'el kutaa waraanaa 401 birgeedii uffata waraanaa sibiilaa uffatu kan hoogganu Opereeshinii Milkaam garee namaas taasiseen galaafatamuun isaa beekamee jira. Koloneel Ehsaan nama sadarkaa waraanaa Israa'el keessaa bakka guddaa qabu yoo ta'u, waahillan waraanaa isaa hedduu waliin ajjeefamuun waraanni Israa'el ibsa baasee mirkaneessee jira. Hoogganaa waraanaa qondaallee Israa'el Koloneel Ehsaan Daaksaan hangoota waraanaa Israa'el keessatti hooggansa olaanaa kan qabaatu yoo ta'u, namni kun lola waraanaa Hizbullah faana Israa'el geggeessite kan bara 2006 loltoota Israa'el hoogganeen hirmaachuu isaa seenaan isaa ragaa ba'a. Waggaa 18 dura lola waraanaa Hizbullah faana geggeeffamaa ture irratti kutaa waraanaa 75ffaatti birgeedii taankii 7ffaa jedhamu hoogganuun seenaa waraanaa Israa'el keessatti nama bakka guddaa qabu ture. Namni kun bara 2020 keessa gulantaa koloneelummaa guutuu kan argate yoo ta'u, gara hooggansaa birgeedii 205ffaattis guddatee jiraachuu isaa odeessii maddeen Israa'el irraa argannee ni addeessa. Koloneelli yakka waraanaa sadarkaa idil addunyaatti balaaleffatamaa jiru Gazaa keessatti raawwachuun duguuggaa sanyii geggeessaa jiru. Koloneel Ehsaan birgeedii 401ffaa hoogganee Gazaa irratti weerara osoo geggeessaa jiru tarkaanfii humnoota waraanaa maasiitiin galaafatamee jiraachuun mirkanaa'ee jira. Kaleessaa haxxee waraanaa Hamaas qopheessanitti meeshaa waraanaa taankii isaa faana kan seenee koloneelichi taankii isaa waliin barbadaa'ee jiraachuun isaa beekamee jira. Koloneelli bara jireenya isaa lubbuu qulqullootaa duguuguuf qe'ee lammiilee barbadeessuu irratti fixate. Xumura irrattis qe'ee sana keessatti galaafatamuun isaa seenaa addaatee jira. Lolli waraanaa Gazaa erga jalqabee qondaala waraanaa sadarkaa isaatiin kan isa caalu Gazaa keessatti kan ajjeefame kan hin jirre yoo ta'u, hooggantoonni waraanaa biroo kanneen Gazaa keessatti galaafatamaa turan sadarkaa hanga koloneelaa kanaa kan hin qaqqabne ta'uu gabaafamee jira. Kaaba Gazaa iddoo Jaabaaliyaa jedhamtutti yeroo waraanni Israa'el duula waraanaa geggeessaa jirutti Opereeshinii namaas geggeessee milkaa'uun Koloneel Ehsaan
kaleessaa haleellaa boombii taankii inni keessa jiru irratti raawwatamiin lubbuun isaa galaafatamee jira. Dubbiimaan waraana Israa'el Daani'eel Agariin dhimma kanarratti ibsa kennaniin koloneel Hasan taankii keessa turerraa bu'ee yeroo haala naannawaa sanaa mil'achaa jirutti boombiin awwaalame dho'uun ajjeefamee jira jechuun ifoomsee jira. Koloneelli waraana Israa'el umuriin isaa ganna 41 qaqqabee jiru Isaan Daaksaan kanuma hordofuun qondaalaa waraanaa sadarkaan gulantaa isaa olaanaatiin kunyaa Gazaa keessatti ajjeefame ta'uun galmaa'uu isaatiin Israa'eloonni gadda isaanii ibsachaa jiru. Koloneel Isaan Daaksaan hoogganaa birgeedii 401 irratti kan muudame baatilee 4 dura yoo ta'u, Jaabaaliyaa kaambii buqqaatotaa irratti duula waraanaa Israa'el gaggeessaa jirtu hoogganaa akka turetu himama. Pireezidaantiin Israa'el Isaac Herzog ajjeefamuu koloneelaa waraanaa kanaan gaddi isaanitti dhaga'ame kan ibsatan yoo ta'u, koloneel Isaan Daaksaan gootadha jechuunis faarsanii jiru. Wareegamuun koloneel Isaan Israa'eliif lammiilee Israa'eliif miidhaa guddaadha jechuun gadda isaanitti dhaga'ame ibsatanii jiru. Lolli waraanaa Gazaa bara darbee onkololeessaa 7 jalqabee turtii waggaa tokko caalee kan jiru yoo ta'u, akka ibsa Israa'elitti hanga ammaatti loltoonni waraanaa Israa'el konyaa Gazaa keessatti humnoota waraanaa Hamaasiin ajjeefaman baay'inni isaanii 750 caalee kan jiru yoo ta'u, hedduun isaanii ammoo madaa'uun yaalarra jiraachuun isaanii himamee jira. Xalayaam hoogganaan Hamaas duraanii Yahyaa Sinwaar osoo wareegameen dura turtii torbanootaa dura michuu qabsoo isaanii hoogganaa hidhattoota Ansaarullah al-Huutii Yemen Abdul Malik Badruddiniif barreessanii turan akka araatiin irra deebiin miidiyaalee garaagaraan qoodamaa jira. Yahyaa Sinwaar xalayaa kanaan qabxiilee ijoo inni michuu isaa Abdul Malik Badruddiniif barreesses dhaamsa guddaa ta'ee jira. Haa ga'u nagaan koo hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar irraa hoogganaa Ansaarullah al-Huutii Yemen Abdul Malik Badruddiniif jechuun xalayaan kun jalqaba. Maqaa Rabbiin haalaan gara laafeessaa ta'ee fi mararfataatiin galatti Rabbiif haa ta'u uumaa waan maraa kan ta'e Rabbii garboottan isaa gargaaruun qabsaa'ota deeggaruuf haa ta'u. Nagaaf rahmanni imaamaa qabsaa'otaa hoogganaa mujaahidotaa kan ta'e jaallatamaa keenyaa nabiyyi keenyaa fi maatii isaan irratti darbees sahaabota isaan irratti hanga guyyaa dhumaatti kanneen daandii isaanii hordofan irratti haa ta'u jechuun itti fufa. Obboleessaa kiyya qaalii yaa kabajamoo Sayyid Abdul Malik Badruddin al-Huutii Rabbiin siyaa tikfatu nagaan Rabbiin araaramaa fi barakaan isaa sirraa jiraatu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu jechuun xalayaan kun dhaamsa isaa jalqaba. Ni beektaa murtii keenyaam dachii kabajamtuu Qudsiif falmachaa jirra. Qabsoo keenya kanaan piroojeektii Yahudotaa walumaa galatti baa giddu galeessaa keessatti addattammoo Falasxiin irratti piroojeektii isaan qindeeffatan ciccirree jirra. Rabbiin kakuu moo'ichaa nuuf seenee jiru boqonnaa jalqabaa isaa bannee jirra. Obboleessa kiyya qaaliim hooggansa keetiin cinaa keenya hiriirtanii qabsoo hadhaawaa isin gaggeessaa jirtan dabalatee jechoota keessaniin kan isin nu jajjabeessitan jeela keessan ergitanii deeggarsa isin nuuf taasistan shoora obbolummaa keessaniif yeroon isin galateeffadhu gammachuu guddaanidha. Har'a Falasxiinonni yeroo hirribarraa dammaqan misaayilonni keessan mudhii Israa'el qaqqabuu isaan dhagee baay'ee natti tole. Diinonni keenyaam Ameerikaa fi michoota isaanii waliin waltumsanii lammiilee Falasxiin dachii kanarraa duguuganii dhabamsiisuu irratti amantii guddaa qabu turan. Garuu ammoo isin obboleewwan keenya cinaa keenyaa dhaabbatanii isin faana jirra jechuun misaayilota keessaniin giddugala Tel Aviv qaqqabdanii haleellaa yeroo raawwatan diinni keenyaam karoorri isaa martii akka jalaa diigamee hubatee jira. Uummata Yemeniif nagaan koo onneerraa maddee isin haa qaqqabu. Hooggantoota Ansaarullah al-Huutii loltoota waraanaa Yemen kanneen misaayila humna jabaa qabu kana ijaaruu keessatti shoora isaanii taphatan maraam nagaan koo isin haa qaqqabu. Isin seenaa keessatti Falasxiinotaaf kan dhaabbattan, Falasxiinotaaf kan qabsooftan, torbaniin daandiitti baatanii hiriiruun isiniif jirra jechuun kan nu deeggartan, nu faana qabsaa kan jirtan, qaaliiwwan lammiilee Yemen nagaan koo kan kabajaa isin haa qaqqabdu. Lammiileen keenyaam Falasxiin dararaa lama keessatti rakkatee miidhamaa jira. Humnoonni Yahudotaa michoota isaanii waliin isa marsee duguuggaa sanyii irratti gaggeessaa jira. Gama kaaniin ammoo uummanni keenya beelaaf saaxilamee rakkachaa jira. Kanaaf ammoo ilmi namaa martii uummata keenya deeggaruutii qaba. Obboleessa kiyya qaaliim waan tokko jala sararee sitti himuun barbaada. Qabsoon keenyaam ammallee jabina ajaa'ibaarra jira jechuun
Yahyaa Sinwar koodee qabsoo isaa Abdul Malik Badruddin xalayaa kanaan hubachiisam. Waan maraafum itti qophoofneedhaam kan nuti lolaa jirrum. Karoora yeroo dheeraam qindeessinee falmachaa jirram. Opereeshiniin Xuufaanul Aqsaam akkuma amilee waraanaa diinota keenyaa cabsim. Dantaa siyaasaa isaanis ni cabsinaam. Isin obboleewwan keenya Yaman waliin taanim. Obboleewwan keenya Libaanos dabalatim kan Iraaq waliin harka wal qabanneem fedha Rabbiin diina bulchiinsa keenya weeraree jiru ni injifannam. Nagaafim rahman Rabbiim isinirraa jiraatum nagaattiim jechuun xalayaan hoogganaa Hamaas duraanii Yahyaa Sinwar irraam gara hoogganaa Ansaarullah al-Huutiim Abdul Malik Badruddiniif barreeffamim goolabamim. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoolee wayitaa waaqolee addunyaa sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanneem asumarratti goolabamam. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.